yoo namni gartee yaame siin jaan laaqana yaame wallaahi guduunfatee ijoollee gara jaan akka dhalatti wallaahi maqaa rabbii wallaahi an jaartii isallee wallaahi haadha kaanus illee hamtuudhaan hin beeku akkana isii duubaa gurra dhageetti yaasin illee hamtuun hin beeku wallaahi garuu ka yaasin jaanitti obsa kaasaati moo ibsa yaa hullee yaada tokko bareeda naatu itti bara laal gaafii sana irra jalaan dabarin imimmaan na qaba yaa hullee mee ni fitadhaa kaatu mana fitachiisaa jechuudha afuufadhu fitachiisuuf yaanillee suma fitachiisuuf tokkoffaa waa'ee yaasinaa sirri beekaa jette takka dhaggeeffadhu Yaasin ma fitachiifte jaartii jaarsaa fitachiisa anaa fitachiisa illee taatu garaa hidhadhu Ginaas obbaaka hoggaan wajjinaas jaartii jeetii illee taatu garaa hidhadhu dhaggeeffadhu waa jaalatu wallahi kana yaasin oroodhaa mangisti wallahi abbaa zamana kana keessa abbaa gaarii yaasin qofan halkanti akka yaasinitti akka hulletti gize namni kun beeka odeeffannoo dhagaa odeeffannoo kan dhageetti wallahi yaasin siin jaa yoo uteelatti hiyaasaati hojii affeerame kun ijoolleetti jahaata hojii ijoollee guduunfee gal siin jaan akka haadhatti wallahi kana jaa wallahi wabillahi kariim akkana namni raasa isa duuba ayyaasin nama baala keessa qaccaara tokkoon see garuu akkasii miti jaartii sallee haadha kaanus illee khayrii malee asharri isin beeku wallahi akka raasaan itti kan dhage odeeffannoo agar harkadhattee jechuun barbaadeeti odeeffannoo dhageessaa gan wallahi fitattee laqa malee kaji baasuu hin fedhu beete wallahi itti dabaluu hin fedhu fitadhee agar mana abbaa kaa fitadhee itti waan fitachiistu ni qabdaati abbaa kaa yee sabboona deebiitiin jira laali duraanuu ibsaan fitachiise maalan gubattee fine galanii si dhage kan jiru dalaguma sii teessin atis kullee baran immoo khassamuuf teessa dhugaa rabni khassamta baran waa lama jalla laali jara keenya akkanan jamaa godhaa soina ummata kana akkana fadhaa ummata as rakkifnu dhugaa rabbi dubbonna jandaa gaarii takka fiddan ummanni leen gizee dhageeffadha sheeyini masgiida gizuun dazaaba namatti haasoo masgiida irraa nama galchee jan sheeyini immoo tablaa qofachaa haadisa namatti himu masgiida namnu gizee hunda guutuudha tanaachi gizee akkana jennu agenda giዜ አሶን አከተ ኮፍላ ከዘው ቡሳን ነመት ይመዋን ግሪገሪ ነመለ ረክሰኒ ላጅረ ከኝ ወላሂ ዋንጋር ተከዱበቻ ይርተንም ዮዲ አቡማን ከበጃ ቀባቴ አቡማን ያሲን ኦሮ ዳለ ዳዋኑ በርታ ሸኮ ተውንዳ ተረታ ሸሚሮ ረፈዳ ነገር ነምኒ ሆኖ ላ ሸይኒ ከንጀማ ቆዳ አከነ ሙዲ ከወቻ ዋና መት ይማሜ አከስ ነምኒ ይሰብርባታ ነሙ ረገፈካስ ኑቲ ለከስና አረጀሮ ፈካት Gurba iyo taranis wakba sindage wanta kadagetin gafa afirra garte asi abba biya faji biya kani jole lagani aisan bikasane todun takanage iro dubbin tun wandin dubbado mun dubbadi denus hangas takka jecce sin dubbadan kar bikaunda tilal khun jole mana disetuma darbate fi gara gute jima khilo qabate tuma deme kama khunammo isane wajil lugate tilakara nyate jole saati fis gudum fate sana way tolfate isan brakame galgalli gizege jole saati fis konko forte dema abban kabaja jarra kana keessatti nobel prize badafa muta gurba kana to shakkin kabwan amatarra badafa muta kabaja bumma isa kabachuda gabaawdumatti baranammoo ayga kartaate gaa wal marene baranani soomansiisna kametan osoo gara soomanaatiin dhufneni soomansiifna waan gaarii gaaftee dhaggeeffadhu abbaa kaa jaalisa adiifama osoo tijaarraa naan kanneen hin dubbadde laal abbaa kaa dachii fi samiin namni afaan oromoo dubbatu meeqa afaan amaaraa dubbatuilleen akka yaasiin abbaa gaarii ta'e dhibbaa dhibbatti amanna garaatis jirra fakkeenya dargaggoota amma lafaa ka'uuti abbaa yaasiin si galtee waa hundaanuu nama ilmoo isaa akka ajaa'ibaa jaalatu miidiyaa kanarraa fi namoonni gurguddaan hundi namni yaasiin du'aa godhu malee nama yaasiin rakkoo irraa qabu nagarre amma maal jenne abbaa kaa haqa jaarsaa jaartii rabbiitu beekaa yen yes san rabbiitu beeka akkaataatti immoo isaan biraa deemte akkaataa isaan wal gadhiisanii itti deemte umukaanus gaaf tokko gaafa dubbattu niin badeena quban qabu yaasinis quban qabu yaas amma miidiyaa nuti waa'ee miidiyaa irraa haasaa'u jirra malee waan isaan waliin jaan san irraa haasaa'u jirra malee dhibbaa dhibbatti namni haqa ilmaan isaatiif kabajaa guddaa jaalala dhugaa abbummaa sanuu yaasiin irratti garre galtee jaaraa kanarratti jechuudha amma maaltu ture geessi irratti edda wajjin haasa'an haasa'u isaanii san keessatti immoo yaasiinii turre dhedheeraate isin nuuste san irratti wal mokkoru jirra yaasiinii badii qabaan jechuu jiraan bakka tanatti bakka edaa sanitti. Jaalladha sabboona gasti gubbaa walii dhufe. Way geessi gubbaa walii dhufanii bar. Geessi gubbaa walii dhufan. Sana gubbaan qabu naa seemee hin fidi.
Sana kubang qabdu warra ajandaa kubang qabdu. Ah. Jarri geessi gubbaa wali dhufee yaasiini xiqqishoo ni jiraami. Isiin hin dubbanne laalla. Wanni ajandaa haqa yaasiin ittiin ukkaamsite yaasinillee yoo akka qaba jalaa callisuu siisanii si galtee akka reefa kuulleen jettu sani. Si galtee bakka sanitti dubartiin takka ni jirtii mi callisaan nama happuus gootu. Akkasitti fuula uummataa duratti yaasin miira keessa galee xiqqoo waadu dubbatee sanumarra xiinxalu jirra ajandaan uchirraa ka'ee bara. Inni waan dubbatee isin darbachuu diddeetuma calliftee callisaan fitte. Isin callisaan fitte inni garuu ni haasaa inni viidiyoo inni jirti itti naabon ija hin jaalibsaadhaan. Sabboon asirratti maal jechuun barbaadanii beektaa dhiifama jaalibsaa carraan kan inni laal wanta kaatu jira hayyuun haaroo waa murteessuun ta'u hayyuun haaroo waa murteessuun ta'u gurbaan kun osuma akka qabu dhuga ida akka fi qabu jalaa balleessee akkamitti balleessee. Walii galle naatimmaa jaalatti akkas. Oy laal wanta akka hubadhu hayyuun haaroo gisuma hundaa'u beeki laal ammoo waan tuquu barbaadee osoo tuqin dhiiseetu jira laal waan tuquu barbaadee. Osoo bakka tuqeetis waan san firraa buqqaasee galmaan hin gahin laa qabadhu tuqee affanamee dubbiin gartee lafee laagaatan qartee namatti taatee bar dubbii takka tan dubbachuu feetee kaaftee dhiiftuta kan jirtu ammas uummateetiif of qabdee nyek jettee jechuusi galee dubbii akkasii sanitti taate yaasiin ammoo hayyummaa ni qaba mucaa kana dadhabee ilmaan isaa kana arsa harka fedhe abbummaan akkasaa hin jiru ammoo eeda intalti dhugumatti obsa qabaachuu siitiini dubbii yaasiin galchite. Bifa kamiin yaasiin hanga aaree of course miira keessa galee waan gaa isaan jidduu jira alla waa alami beeki waanuma agarteerraa kun already waan miidiyaa dhuferraa kan irraa asoo jirtan. Yaa nuti sanuma qabna malee piraayiveet isaanii haqa isaanii rabbi biya. Wa alaikum salaam qoyo guutaa qabbalee soo yaada kiyyaan fitadha maakiin kiyyanatti fakkaata. So kanarratti amma laal waan isaan keessa akkasitti hudhee jiraasan waan yaasiin dubbachuu barbaadee ammaasiif qabe san wanni san. Waan isii xiqqeessu ta'uu danda'a. Already waan kabajasii gabbuusu ta'uu danda'a. Ammas jeef qabuun saasan waanuma san irraa of dhaabuun danda'uun saasan ififuu hayyummaa beekumsa. So ammoo yaasiin hayyummaa ni qaba. Dandeettii fi aarsaa fi hayyinillee kasaati. Haqa saasan ammoo bakka xiqqishaan qaare sanittiif jalaa balleessuudhaaf yaalii akka godhe sanitti hawaasni chumatti ifaa ijjatti ibsee malee yaasiin haqa ni qaba haqa qaba. Haqa isaa ammoo if duraa balleessuun qabu karaa sirrii ta'een gaafatee mirga saasan yookaan intarneetinaasu bilisa baasee ilmaan sarratti qitee hafu yookaan ammoo ilmaan isaa kanatti haadhatan deebisuu danda'u oomuu lamaan kanaa barkuun akka jaarsaa jaartii rabbi. Amma nuti laal jaalfatii loofiyyaa laal waliigallee jirra maal inni beektaa yaasiin namni hin jaallanne hin jiru jesti maraataallee ni jaallata isa harku ni fayyaa'u si galtee namni isa harkee ni fayyi chaaleenjii jireenyaa kanarratti waa hedduu nama mudata. Namni isa harku maraata illee ni fayyada ni dandamata jireenya abdii nama horachiisa si galtee akkaataatti namni ilmaan kana guddifatu waa qabaatee harkatee akkaataa san nama barsiisa mana barumsaa guddaadha yaasiin jaaraa kanatti mana barumsaa guddaadha keessaafuu dhiirti faan haadha ilmoo malee guddisuun ni danda'amtii waan ni jaamu yaasiin irratti dargaggoota keenyaaf akka ajaa'ibaatti fakkeenya guddaadha. Yeroo takka carraa kenni salaatan ayyee yaasiin anarraa illee hawaasa oromootirraa illee ummukaanis irraa illee namuma lubbuun jira irraa qooda ni qaba qooda guddaa qaba garuu balaal akka naaquuleen qabxii takka ta'a asirratti hin dubbannillee garree jira laal achi keessatti ummukaanus keessatti kaameeraan keenya akka malee qabee jira ummukaanus si galtee garuu yaasiin ni baxala ammallee baxala. Maaliif akka dhiira garii waa garatti hin qabanne si galtee waan na dhufi jinuma dubbate garuu isiin ni ukkaamsiti bakka sanitti yaasiin goolitti galchi jaalibsa yeroo dhageesse warabbiin ni tirqae sabboon akkametta sabboon akkametta yaa irra kaa'e jaalibsa takka dhageeffannee tachaanuu akkasii wayyaa irra kaa'e mee irra kaa'e jaalibsa itti deebitan kana itti deebitan sheekha deem salaati haasoo hafi salaanuu nuti hin deemu salaatii hoo kaameeru diktaatarummaa dhiisi jecha lama sadii qofa dubbadhee maal ta'a dubbachuu dhumaatii miti yoo salaatirra wayyo salaataa wayyo salaata kulli shee muyaa kiyya laala muyaa kiyya yoo salaata adeemte muut godhadhutuma salaatii ajanda deebita ajandaan isaa kanuma moo kabiraati mee haaraa dubbatu mee kanuma ajandaan kee براديس تكون بيخان كل شيء بعد الصلاة كجو تكون بيخان تكون جوانا بيخاوي
أو كل جلاد كل وعمل تبردي أنت عربي يعني أس مو يارسي Abbo abbaan egaa ati mee obsi xiqqoo malee itti deebitaas jalaan dhumu. دبر دابر هاي دبر مي Wallahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبونا أنا تزيد كنتاني جا Karaa geeffattaniif kaas keessa jirtanillee obboleeyyan kiyya baga nagaa rabbiin ani jechuun waan isin beeytanii olitti wanni beekee dubbachuuf ol ba'e illee hin jiru beeyta. Mucaa kana إيش كانوا جازاي sirri dhageeffadha. Ani sanii achi banni biyya baqaa Somaaliittiin beeka beeyta. Mucaa xiqqaa mucaa dalagatu. Mucaa argitee faxina mucaa argitee wannuma hundatti jarjaru. Ijoollee xiqqaa imimmaan nama boochisu yeroo sanii keessatti jireenya akkasii keessa dabree hadhaa nama guddaa nama ilmaaniif hagana yaadu nama argitee ilmaan isaa hangana kunuunsu adda isaatitti ilmaan isaa akkanatti waliin rakkatee guddisu ta'uu isaatitti ani ka isa irra gaafa san isaa boo'u uf tuffadhee jechuudha dhiiroo. Namni abbaa akka